بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلينك يكبوتو الدنيا كيس سجيرتن كثيرا كتبرتي نجيني ربي ألفني ربي isinirra haa jiraatu. nuhi jiraattonni godina baalee aanaa gooroo magaalaa gooroo masjidul ansaarin naannoo naannawa gin'iir gubbaa jirru. masjidni oddoon nu amma keessa jirru kuni oddoo bakka bareeda bakka gaarii karaan jihaa maraa itti dhufu karooba irraa dhufu kasohumar irraa dhufuu fi ka gin'iiri akkasuma raayitu irraa dhufu irraa kaka'e namni baay'inaan oddoo tana keessatti jum'aa fi jamaa'aallee waan salaatuuf masjidni amma isin argaa jirtan kuni kaul aanu suni ka dubartii ka dhiiraati, inni itti aanu ka dubartiiti. masjidni kun xiqqeen irraa ka'e ummanni guyyaa jum'aadha akka waan inni naannoo kanatti salaatamutti baay'atee waan salaatuuf viidiyoo fi akkasuma fotooleen baay'inni namaa jira. yaadamee kaka'ame osoo hin ta'in akkuma tasaa kakaafamee jira. isallee isinii maxxansina yoo rabbi fedhe. dhakaan amma isin na duubatti argitan kuni masjida bu'uureffannaa ijaaranna jennee buufannee cabsinee lafa jira waan ta'eef ka asitti argitan kun illee cafuuf jira. ka achi garasitti argitan sun ammoo xaxarii inni ijaaramuun makiinaa yookiin baajoo 10 buufannee isallee waan harkaa qabnuuf masjida ijaaraturraa waan dadhabneef jazaakumullahu khayran waan dandeettaniin waan rabbi isinii laafisee namoonni biyya adda addaa gubbaa jirtan akka qarqaarsanuu gootanii masjidni kun nu bu'uureffamu. barana silaa yoo rabbi fedheen bu'uureffannaa jennee yaannaan qal'inni waan jiruuf roobni dhabame yookiin isinillee quba qabdan oduu yoo biyyallee jiraachuu dhabdan bu'uureffata waan dadhabneen waan dandeettanii waan rabbi isinii laaffiseen innamaa ya'muru masaajid allaahi man aamana billaahi wal yawmil aakhiri. namni masjida kiyya ijaaru namana dhugoomsee guyyaan qiyaamaa guyyaan jazaayin dhufa jechuu amanetu ijaara waan rabbi jedheef rabbii keessanitti amantanii jazaa rabbi isinii haa deebi'u. nabiyyiin keennallee sallallahu alaihi wasallam man banaa lillaahi masjidan bana allaahu lahu baytan fil janna. namni addunyaa tanarratti masjida rabbii ijaare namni rabbi jannata keessatti mana isaa ijaaraa jedhan. riwaayaa garii keessatti kamifxasi qaxaatiin jedha haga qooxa simbiraa namni ijaarellee jazaa itti argata jedha. jazakumullahu khayran. dubbii isinittin dheeressinu waliin gaya walii hima sheer walii godha. masjidni kun akka ijaaramu nu bira dhaabadha nu gargaara. jazaan keessan jannata wal argaan kennanullee sagaleen itti salaatuun isin gargaarra isinillee waan rabbi isinii laaffiseen nu bira dhaabadha. jazaan keessan jannata addunyaatti illee milkii khayrii diinii duniyaa rabbi walitti isinii haa qabu. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.